duroomuun Oromoonis duroomuu qaba malee Oromoon wuma gadhee argatee namni kaan gaarii haa argatuun hin ta'u. Jabaan yoo dhalate waa gumaachee darba yaraanis dhalatu seenaa gurraachessee booda irratti gaabba kan seenaa xureessee du'ulleen gaabbine dandeettii qabuunis kan callisee rafne Oromticha Harargee Mahadiin Hamiidii nan arge barreessaaf qabsaa dhalootaan faarfamu kan Oromoof cabee biyya isaaf quuqamu sabboonaaf qabsaa afaansaa guddisu kan bariisaa hundeessee dhaloonni dubbisu yeroo Oromummaan nama arrabsiisu gaafa afaan ofiin dubbachuun nama hariisisu bara afaan Oromoo raadiyoonii cabsa jedhanii sodaatan gaafa afaan waaqni uumeen dubbachuu dhoowwatan goon Oromoon deessee Oromoof kennite irbuu abbaa isaatiin saba isaaf hojjetee afaan Oromootiin gaazexaa hundeesse jabaan afaan isaan barreessee maxxansee osoo jiraateen quufiin xiqqoo ariifattee duuti balaafamtuun buttee lafaan geesse gadda gootaa jabaa Oromoo irra keesse. Profeesar Mahadii Hamid Muudee abbaa isaanii Haji Hamid Muudee Urgee fi haadha isaanii aadde Hamiida Ahimad irraa bara 1942 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti dhalate. Jabaan ilma Oromoo ogeessi barnoota fiiziksii Mahadii Hamid Muudee barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Cirootti barachuun sana booda digirii isaa jalqabaa gosa barnootaa fiiziksiin yuunivarsiitii Finfinneetti xumure. Ilmi jabaan waan biyyaaf ta'u hojjete waan dhaloota quubsu barreesse quuqamaa fi sabboonummaa keessa isaatti biqilteen namoota afaan Amaaraan baratan dhibbaan lakkaa'aman keessaa afaan Oromoon barachuu irra darbee hanga galmee jechootaa barreessuu fi gaazexaa maxxansuutti kan itti fufe jabaan Oromoo Profeesar Mahadii Hamid Muudee abbaan gaazexaa Bariisaa barreessaan galmee jechoota afaan Oromoo fi Ingiliffaa barsiisaan Ingiliffaa beekaman akkasumas barsiisaan addunyaa kanarraa du'aan boqochuun namoota seenaa isaa beekan qofaa osoo hin taane warreen dhaga'aniifuu godaannisa ta'uun hin oolu. Ilmi eebba maatii fi sabaa qabu Mahadiin jireenya magaalaa Cirootii hanga USA Ameerikaatti gufuun jajjabduun ilma namaa mudatu hundi dhiibbaan sirnaa fi bulchiinsaa osoo hin hafin obsaa fi xiiqiin gadi jedhee waan barbaaduu fi hawweedduutti milkaa'uun jireenya isaa keessatti seenaa gaarii dhaloota barsiisuu jabeessuu fi tumsuu hojjeteera. Sadarkaa barnootaas magaalaa Ciroo kutaa tokkoffaa eegalee hanga USA Ameerikaatti yuunivarsiitii Joorjiyaatti PhD barachuun salphaa ta'uu baatus gufuu fi danqaa mara danda'ee waan karoorsee fi yaadee hojjechuun milkii jabaa ta'us wanti isaa hafuu fi inni hawwu jiraachuu mala ture. Duuti gootaa seenaa keessatti jireenya ta'ee ka'us nama jabaa dhabuun ammoo garaa nama nyaatee onnees nama madeessa. Akkuma Oromoon ilmi namaa tokko kan biyyaa tokko kan biyyeeti jedhu jabaan Oromoo Oromiyaan bahaa Harargeen biqilchite biyyaafis waa gumaachee dhalootaafis guduunfaa galaa karaa dheeraa kan ka'e Profeesar Mahadii Hamid Muudee dhukkuba onneen qabamee yaalamaa turus guyyaan isaa geenyaan addunyaa irratti hojii jabaa biyyaaf hojjate leellifama du'aan boqochuun isaa immoo uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa maraaf gadda ta'e. Rakkoon sabasaa isa boqochiisee hin beekne abbaan gaazexaa Bariisaa barreessaan galmee jechoota afaan Oromoo Xalayaa Bariisaa fi Walaloo akkasumas Profeesar Mahadii Hamid Muudee barsiisaan herreegaa fi fiiziksii biyya alaa jiraachaa kan turan yoo ta'u dhibee onneetiin lubbuun isaanii darbeera. Mahadii Hamid Muudee nama jalqabaa ogbarruu Oromoof gumaache keessaa tokko ta'uu fi hundeessaa gaazexaa Bariisaa waan tureef namoota hedduu biratti abbaa Bariisaa jedhamuun beekama. Hanga jiraatetti Oromummaaf kan hin laafne jabaan Oromoo abbaan Bariisaa wayita mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barachaa turetti namoota 1,000 keessa 10 qofti ijoollee Oromoo akka ta'anii fi isaan keessaa Mahadii Hamid Muudee nama tokko ta'uu yoo lubbuun jiru dubbata. Akkaataan guddina isaa sirnaa fi bulchiinsa yeroo sanaan haalli jiru gaaga'ama qabaatus guyyaa tokkoofillee Oromummaa isaaf osoo laafee hin beekin barnoota fiiziksii barsiisuu galmee jechoota maxxansuu hanga gaazexaa afaan Oromoo maxxansiisuutti ga'eera. Akka barnoota xumuraniin mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti barsiisaa fiiziksii akka turanii fi yeroo boqonnaa isaatti kitaabota afaan Ingilizii, afaan Amaaraa, afaan Xaaliyaanii fi Faransaayiin barreeffaman gara afaan Oromootti hiikuun bara 1972tti akkamiin biyya Oromoon abbummaan keessa jiraatuu fi baajenni guddaan uummataa fi lafa Oromoo irraa funaanamuun afaanonni biraa ittiin baratamanitti
maaliif afaan Oromootiin gaazexaan barreeffamuu dhabama jechuun quuqaa keessa isaatii baafachuun ministeera beeksisaa yeroo sanaa Dr. Tasfaayee Gabraigzii nama jedhamutti iyyata isaa kennachuun akka afaan Oromootiin jechoonni barreeffamanii fi afaan Oromoo baratamuu kan gaafate ta'us yeroo lubbuun jiru dubbata. Sirni yeroo sana afaan Oromoon barreessuu miti maqaa Oromoo jedhamuyyuu akka waamamu waan hin feeneef akkamiin na tuffattee afaan Oromoon akka gaazexaan barreeffamuuf na gaafatta jechuun amlee isaa buusuuf yaalus yeroof qalbii isaa ta'e xiiqiin guutame malee arrabsoo fi tuffiin sirna yeroo sanaa Oromoof qabu mogolee isaa hin buufne. Akkuma Oromoon ilmi jabaan jiraa nama dhaala ilmi yaraan lafa abbaayyuu daangaa wallaala jedhee geeraru jabaan ilmaa Mahadii Hamed Muudee jecha abbaan isaa yeroo daa'imummaa itti mukeessaa kan qabate jecha ilmi namaa nama hin caalu yoo nama caala ta'es kan Oromoo caalu hin jiru jedhuun hanga har'aa keessa isaatii akka hin bayinii fi sun immoo onneensaa Oromoo fi Oromummaaf dhikkifattu akka jabaate waan guddaa yaade galmaan ga'uuf akka isa dirqisiise dubbata. Mutaa garaana jira jedhe abbaan kiyya ilma kiyya namaa gadi hin jirtu namaa walqixaa hommoo lakkii walqixaa mee kan jedhan taate nu Oromootu hunda caalaadha. Kanaa jecha waan namni argate mara argachuun irra jira. Hoo biyyana dhufnu sooftuweerii afaan Ingiliziitiin agarre. Hoo sooftuweerii kana agarru word processorii kana nuti isa afaan Oromootiin maa hin goone jedhee tanan bara 1996 jecha 1996 amma almost kudha ja'a olii itti yaannee ani programmingii kanallee hedduu fiiziksiin barsiisa malee programming kanallee hedduun beeku ijoollee Oromoo injineeroota software injineer barbaadee tanan ijoollee horii argannaa jette lakkii horiin argattanii arraba argattanii jedhe. Arrabsoo fi tuffii ministeera beeksisaa yeroo sanaa dandamachuun waggaa lamaan booda kitaaba afaan Oromoo barreessee akka jiruu fi dhaloonni Oromoo ta'e akka baratuuf jedhe nama biroo yeroo sana aangoo qabutti osoo abdii hin kutiin iyyata isaas dhiyeeffate. Namni sun immoo afaan Oromoof rakkate osoo hin ta'in kitaabotaa fi galmee jechoota afaan Oromoon Mahadiin barreessee maxxansuu fi barsiisuuf karaa dhabeetti fayyadamee afaan Tigree barsiifachuu waan barbaaduuf akka maxxansuuf hayyamuu akka danda'ee fi sababa sanaan ammoo afaanonni akka afaan Tigree, Sumaalee fi kan biroollee hayyama akka argataniif dhiibbaa gochuu akka danda'e yoo lubbuun jiru dubbate. Jalqaba gaazexaa bariisaa barreessanitti immoo barruun isaanii jalqabaa waan Oromoof ta'u hojjedheen du'a kan jedhu keessa isaanii waan jiruuf waan barbaadan barreessanii maxxansuun hawwii jabaa ture. Waan namni addunyaa argate faranjii haa ta'u gurraacha haa ta'u Afrikaa haa ta'u Aasiyaa haa ta'u waan isaan qaban mara Oromoolleen qabaachuu qaba. Kanaa jecha hirriba dhabnee sa'a 24 hojjennee nama keenya sadarkaa sanitti ol kaasuun dirqama seenaati. San keessatti tokkummaa, walqixxummaa, jaalalaa fi bilisummaatu wal utubee biyya ijaara kan jedhuu fi waan hin oolleef qophaa'u wayya kan jedhu qabiyyee barruu isaanii yeroo jalqabaa akka ta'ee fi haalli dhiibbaa yeroo san Oromoo irra ture hamaa ta'uu kan ibsuu fi madaa Oromoo baasanii jechoota kanatti fayyadamuun ibsuuf yaaluun quuqaa saba isaaf qabu baasee agarsiisuudha. Yeroo sitti hanqinni qubee jechoota akkasumas seerlugaa fi waltinni afaanii jechoonni guutuun jiraatuu dhabus godoo abbaatu dongorata kan jedhu keessa isaaniitti waan biqileef itti cichanii afaan barreeffamaa fi maxxansaa akkasumas kan barnoota akka ta'uuf dhamahaniiru. Kitaaba afur katabne waan gartee readers 1 2 3 kan jedhuu fi pictorial qubee gartee fakkaannoon qubee jedhu so afuri kuni ati amma si sadii qabda meeqate torbaami dictionary saddeeti kabiraalee lama jira. Wanta akkasiiti waliigala 10. Inuma bara 1977 immoo jalqabbiin gaazexaa bariisaa jiraatus maxxansiisuufis sirnichi hayyama waan hin kennineef rakkoon ture ulfaataa ta'uutu himama. Dhiibbaan tures wayita ijoolleen Oromoo akka Mahadii quuqama qaban sababa gaazexaa bariisaatiin walitti dhufanii tooftaan bifa hawwisoo hundeessuu fi Oromoonni walitti dhufuu eegalan. Warreen hanga har'aattu gamtaa Oromoo hin jaalanne immoo kan Minilik adda facaasee gaazexaan bariisaa walitti dachaase jechuun tooftaan adda facaasuuf akka isa fudhatanii fi gulaalaa gaazexaa bariisaa gochuun gamtaa ijoollee Oromoo yeroo sanaa diiguuf akka turan ni yaadatu Piroofeesar Mahadiin. Gaazexeessitoonni buleeyyiin akka jedhanitti seenaa gaazexaa Oromoo keessatti bariisaan bakka olaanaa kan qabuu fi
Bariisaan hangafa gaazexaa Oromootis jedhama. Gaazexaan Bariisaa dhiibbaa hedduu keessatti waggaa 40 arfanarraa dura qaxalee ijoollee Oromoo kaan biyyee nyaattee kan biyyaa bahaniin hundeeffame. Namoonni miidiyaa afaan Oromoo irratti qorannoo gaggeessan akka jedhanitti Bariisaan gaazexaa afaan Oromoo dhuunfaan maxxanfame isa jalqabaa yoo ta'u, fulbaana 2 bara 1976 irraa eegalee hanga baatii 6tti uummata Oromoo biratti hedduu kan jaalatamee fi waan Oromoo hedduu baasee kan mul'ise ture jedhu. San keessatti gumaachi Mahadii Hamed Muudee salphaa hin turre. Keessattuu siyaasa aadaa fi eenyummaa Oromoo jabeessuu keessatti fudhatama guddaa kan argate akka ta'etu himama. Ta'us warri bahee mul'achuu eenyummaa Oromoo hin barbaanne waan aangoo harkaa qabaniif ji'a ja'a booda mootummaan yeroo sana of jala galfatee akka dhimma siyaasaa isaaf tolutti itti fayyadamu akka eegales ragaan qorannoo seenaa miidiyaa afaan Oromoo irratti godhame ni agarsiisa. Jabaan Oromoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaa dhagahame Piroofeesar Mahadii Hamed Muudee erga sana jabinaa fi dandeettii qabuun gaazexaa Bariisaa irratti gulaalaa olaanaa ta'uun waggoota 17 hojjeteera. Miiltoo isaanii yeroo sanaa keessaa muraasni Lammeessaa Booruu, Beekumsaa, nama seenaa fi ogbarruu Oromoo keessatti shoora olaanaa qaban barreessaa gaazexeessaa fi aartistii Ibraahim Haji Alii fi Immiruu Angoosee fa'aa turani. Kanneen keessaa Piroofeesar Mahadii Hamed Muudeen abbaa gaazexaa Bariisaa afaan Oromoo fi barreessaan kitaaba galmee jechoota afaan Ingiliffaa fi afaan Oromoo maxxansuun uummataan gahaa turan deeggarsa beekumsaa fi dandeettii qabaniin odeeffannoo uummata Oromoo bira darbee gumaacha saboota biyya kanaaf ta'uu malu osoo hojjetanii boqochuun isaanii ga'ee hayyuun jabaan tokko biyyaaf gumaachu tokko hir'ateera jechuun ni danda'ama. Barnoota kan hin quufne Mahadii Hamed Muudee ga'umsaa fi dandeettii barnootaaf qabuun barnoota isaa digirii lammaffaa yookaan maastersii fi digirii sadaffaa yookaan PhD fudhate. Gosa barnootaa garaagaraan cinaatti gosa barnootaa akkaan cimaa ta'e fiiziksii barachuuf yaadee kan ture Mahadiin qorannoo dhimma Oromoo irratti geggeesseen hanqinni jabaan jiraachuu waan hubateef wanti keessa isaa jeequ jiraannaan gosa barnootaa afaanii fi gaazexeessummaa hojjechuu fi hanqina gama sanaan jiru furuu filate. Kanarraa ka'uunis yeroo sirni nafxanyaa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jechuun dirqama akka hin dubbatamne godhaa turetti Mahadiin garuu seenaa keessatti barruu afaan Oromoo barreessuun maxxansuu gaazexaa Bariisaa hundeessuu fi barreessuu eegale. Yeroo sanaa jalqabee nama jabaa kana maqaan abbaa Bariisaa jedhamu kennamee fi namoota hunda biratti beekamuu baatullee warreen gochaa fi seenaa isaa beekaniin leellifamaa jiraate. Beekumsii fi dandeettiin keessa isaa jiru yoo ba'ee barreeffame dhaloota dheebuu beekumsaa qabu warreen galmeen jechoota wallaalummaa keessaa akka isaan baasu fedhan akka jiran waan hubateef bara 1995tti galmee jechoota afaan Ingilizii gara afaan Oromootti hiikuu fi afaan Oromoo gara afaan Ingiliziitti hiikee barreessuun maxxansiise. Gisee sanatti miseensa caffee Oromiyaa kan ture namni tokko akkanaa himetti namicha guddaa bira dhaqanii hunnoo sooftuweeriin Oromoo dhufee woord piroosesar Oromoo arganneetiiti bakka nuu bitaati hojiirra haa oolchinu jennaan kan afaan Amaaraa qabaahii jedhan. Hin qabu jennaan erga kan afaan Amaaraan qabaatiin haga kan afaan Amaaraa sooftuweeriin dhufutti kan Oromoo haa taa'u jedhanii hunnoo haga irraa taa'aa jira. Hojiin kun ammoo seenaa jireenya isaa keessatti kan akkaan dhalootaan jaalatamuu fi innis itti boonu ta'eera. Beekumsa qabuun sabaa fi biyya isaa waan qabatamaa agarsiisuuf ciisee kan hin beekne Mahadii Hamed Muudee yookaan abbaan Bariisaa muddee bara 2011 barruu ofumaaf hundeessee ofumaaf gulaalee ofumaan maqaa itti godhe ogbarruu Oromoo akka ija godhatuuf gumaachee kutaa qophii gaazexaa Bariisaaf keessummaa kabajaa ta'ee affeeramuun dubbii garaa nama nyaattu waan onnee nama quqquuqxu kuusaa beekumsaa fi sabboonummaa keessa isaanii jirtu keessaa muraasa akka dubbatan Bariisaan fuula isaa irratti maxxanseera. Wayita miidiyaan hin jirretti Bariisaa hundeessuuf gufuu fi mudannoo hedduun kan dhoofte hayyuun Oromoo kun miidiyaa amma biyya kanatti seeraa fi qajeelfama cabsanii arrabsoo fi qeeqa ammeenyaa lallaban kanaaf taajjabbii qaban illee hin dhoksine. Ijaaramuun biyyaa haqaa fi dimokiraasiin akka taatu kanawwan Mahadii Hamed Muudee miidiyaan Itoophiyaa keessumaa miidiyaaleen dhuunfaa siyaasa jibbinsa irratti hirkate qabatanii waan biyyattii ijaaruu otoo hin taane biyya balleessuu fi diiguuf hojjechaa akka jiran kaasaa turaniiru. Miidiyaan mootummaas ta'ee dhuunfaa waan haqaa fi dhugaa ta'e irratti hundaa'anii
loogii tokko malee hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Humnaa fi qabeenya beekumsaa fi dandeettiin utubanii Oromoof maal hojjechuuf fedhii akka qaban gaafatamnaanis ani hanga dhimmi Oromoo furmaata argatutti hirriban qabu. Sabboonummaan Oromoo kalee sana keessatti biqilee har'allee na keessa jira kan jedhu hayyuun gameessi Mahadii Hamed Muudee waanan hojjechuu danda'uun uummata Oromoof hojjechuurraa duubatti hin deebi'u jedhee ture. Dhamaatiinsaa hanga har'a ija godhatee hafe gaazexaan Bariisaas afaan Oromoon barreeffamee hanga biyya alaatti illee akka beekamuuf biyya isaas beekumsaa fi waan qabuun gargaaru akka barbaadu gaazexaa Bariisaatti himee ture. Wanti hedduun hawwii isaa ta'us odoo bakka yaadeen hin gahin duutii isaa fudhachuun immoo kaayyoo isaa karaatti waan hambiste fakkaata. Maarree goonni seenaan hin daganne kun dhamaatii isaa muraasa dhandhamus akka yaadee fi karoorse osoo hin ta'in hirribni hin dammaqamne addunyaa kanarraa isa fudhatte. OBN's akkuma uummata Oromoo fi Itoophiyaa gadda itti dhaga'ama ibsa. Lubbuusaaf jennata maatii isaafis jajjabina hawwama.